Ilaan mana hojiirraa barbaadu san maallaqaan bitadha. Fira kiyyaatti achi jira kanaan argadha jechuun Hawaasni tajaajila argachuudhaaf dhimma kana fixachuudhaaf waa kennuu qaba jedhee of amansiisetu jira. Isa kanas akkamittiin madaaltan akkamittiin ilaaltan? abboo hatee horachuu hin barbaadu. Inaannis atus qaanii jedhee fudhadhaan. Maaliin hawaasa kanaaf fakkeenya ta'a jettanii yaaddu? Garuu haga dhaga'utti maqaa hattuu kana fedhaan soorratti hin dhageenye. Kaameraa isaa gama sana taasisuudhaan Koomishinii Naamusa Farra Malaammaltummaa Damee Kibba Oromiyaatti hojii gaggeessaa obbo Duuba Qulee wajjin turtii taasisnuudha. Turtiin keessan ammas wajjin taasisan immoo affeerraa keenya gamanaati. Turtii gaarii. Yooyyaa baga nagaan dhuftan. Hayyoo ergamaa fi galmii waajjira keessanii maal fa'i? Daawwattoota keenyaaf. Ulfaadhaa jenna. Kunis jira miidiyaan dhimma dhaloota irratti yookaan gahee hojii mana hojii keenyaaf ergamaan hojii keenya irratti nu yaamtanii yaada akka kenninu gaafachuu keessanii ulfaadhaa jenna. Akkuma beekamu waajjirri keenya Koomishinii Naamusaa Farra Malaammaltummaati. Ergamni inni qabu ergama manni hojii kun qabu gurmaa'insa bu'uuraalee dagaagina naamusaa jechuun malaammaltummaan waan ulfaataa tokko waan ta'eef gurmaa'insa malee ittifamuu waan hin dandeenyeef gurmaa'insa bu'uuraalee dagaaginaa cimsuun hirmaannaa hawaasaa qabsoo farra malaammaltummaa irratti dabalu hirmaannaa hawaasaa cimsuu. Gama biraatiin immoo barumsa naamusaa fi safuu kennuutiin dhaloonni safuu fi duudhaa fi deebi'ee naamusaan guddachuu akka danda'u naamusa gaarii dagaagsuu hojjenna. Gama biraatiin immoo mana hojii mootummaa keessatti hojimaata jira, hojimaata diriira jira, seera, dambii waan garaagaraa jira. Hojimaati qo'annoo fi qorannoo hojimaataa gaggeessuun bakka hojimaanni jal'atee jirutti hojimaata sirriin akka bakka bu'u deeggarsa kennuudha. Hojii qabeenya beeksisuu galmeessisuu raawwachuun iftoominaaf itti gaafatamummaa mirkaneessuu akkasumas walitti bu'iinsa faayidaa immoo xiqqeessuuf hojjetaa jechuudha ergamni isaa kanaa jechuudha. Malaammaltummaan maali? Ibsituun malaammaltummaa faa'oo maal fa'idha? Malaammaltummaan maali kan jechuun immoo malaammaltummaan mootummaas ta'u kan dhuunfaas ta'u itti gaafatamummaa kenname fi cinaatti dhiisuun dantaa ofii dursanii kan hawaasaa miidhu jechuudha gabaabumatti. Dantaa ofiitti dursa kennu, dantaa garee tokkootiif dursa kennu malaammaltummaa kan jedhamu ta'ee akkuma beekamu namni imaanaa fudhatu tokko hojii inni hojjetu ani in kakata. Gara muudamsaallee gaafa dhufu qaxaramee gita hojii tokko irratti yoo ramaddee argatu kakuu raawwata. Gaafa yuunivarsiitii kolleejjii ogummaa tokko irra qabatee eebbamu kakuu raawwata. Kakuu kana jechuun ani amaanaaf itti gaafatamummaatiin waan ogummaan kiyya narraa gaafatu dhugummaa immoo waaqillee narraa fedhuutiin waan hawaasni narraa eegu san hojjedha waan jedhu covenant kakuu raawwatama. Kakuu gala. Kakuu kana hir'isuun malaammaltummaa. Dantaa ofiitiif oolchuun malaammaltummaa. Dantaa ofii kan hawaasaa ofii dursisiisuun malaammaltummaa jennee kan. Maaliin ibsama kan jedhuuf immoo akka mana hojii mootummaatti malaammaltummaa ibsituu garaagaraa maallaqa kennuun tajaajila argachuu maallaqa dhabanii tajaajila dhabuun hidhaa malaammaltummaa tokko waan ibsuu danda'u. Adeemsa hojiitii ala deemanii hojimaata hin malleetiin qaxxaamuraatiin mirga hin qabne argachuun malaammaltummaa jedhamuu danda'a. Gama biraatiin waan hin jirre hin jira jedhanii deemanii fakkeessanii sobuunis waan dhugaan taane dhugaa fakkeessanii dubbatuunis malaammaltummaadha. Qabatama ammaatiin seerota amma jiran labsii yakkoota malaammaltummaa keessatti dhufan maxxaa kennuu fudhachuu ragaa sobaatti fayyadamu kan barnootaa ta'uu danda'a, kan eeyyama daldala garaagaraa ta'uu danda'a, ragaa eenyummaa sobaa ta'uu danda'a, waan garaagaraatti ragaa sobaa kan ta'e fayyadamu, aangoo garmalee fayyadamu, amantaa hir'isuu, gowwoomsuun yookaan fakkeessanii hojjechuu inni kun ibsamoota malaammaltummaa keessaa muraasa ta'uu danda'u. Isin akka hooggansa hojjetaa Koomishinii Naamusa Farra Malaammaltummaa Damee Kibba Oromiyaatti malaammaltummaa hir'isuuf maal hojjetaa jirtu? Hojii nu hojjennu tokko barumsa naamusaa, barumsa safuu irratti hin kennina. Kana keessa dhugaa jira.
barumsa namuusaa babal'isuutiin namni miidhaa malaammaltummaa beekee gama hawaasummaatiin gama dinagdeetiin waan inni fiduu danda'u nama dhuunfaa irratti hawaasa irratti biyyarra waan inni fidu beekuu danda'u hubannoo kennina kan hojjenna. Gama biraatiin qorannoo hojimaataa gaggeessina. Hojimaata cabee akka inni hojimaata deebi'u marii paanaalii qaama dhimma ilaalu waliin gaggeessine hojimaata akkasirratu taasisna. Tarii qorannoo kana keessatti wanni gara yakkaan nama geessaa yookaan itti gaafatamummaa seera yakkaatti deemsisaa yoo jiraate gara qaamolee haqaatti abbaan alangaatti poolisii dhimma ilaaluutti qajeelchuudhaan itti gaafatamummaa akka mirkanaa'u taasisaa jirra. Hojii iftoominaaf itti gaafatamummaa mirkaneessuu inni ijoo hojii qabeenya beeksisuu galmeessisuuti. Maddi qabeenyaaf galii hooggansa mootummaa hojjettoota mootummaa beekamuu qabaata akka seeraatti jechuudha. Kana jechuun dhuguma namni tokko waan inni madda galiin argatu galiin sun sirna seeraa eegatee mootummaanis uummatis galii irraa argachuu qabu argatee argachuu qaba. Gama biraatiin qabeenya madda galii yoo galmeessu dhuguma walitti bu'iinsi faayidaa ittifama jechuun kan madda sirriirraa dhufeef kan sirriirraa dhufin adda baasuuf nama rakkisu waan ta'eef qabeenya beeksisuu galmeessuuf hojjenna kana hojjechaa jirra ittisa malaammaltummaati. Mana hojii mootummaa keessatti dhaabbilee misooma mootummaa fi jaarmiyaalee uummataa keessatti adeemsi hojii uummataaf tajaajila kennuu keessatti malaammaltummaa madda irraa balleessuuf yookiin gogsuun maaliif dadhabame? Osoo maal ta'ees bada jettu? Maaliif dadhabame osoo kam ta'ee bada kan jedhu kan dadhabamee fi mucucii namuusaa dhalootaatti jira. Mucucii namuusaa dhalootaa yoo jennu akka sirna gadaatti sirna safuu Oromoottis safuu saba biraa keessa jiraachuu danda'u. Namni gaafa dhalate handhuraa ofii qaba. Yookaan abbaa kennaaf haadha kennaaf akaakuus kennuu danda'a. Handhuraa san qabatee kunuunsaa ifillee qaamaaf qalbiin guddataa deema. Kan nama akka hin fudhanne kan nama fudhachuun qaanii akka ta'u barataa deema. Duudhaalee amantaallee keessa jira kun. Kana yoo barataa deemu immoo gaafa guddatee imaanaa fudhatu imaanaa saniin bitama. Safuu keessa ulee ofii hin dhoonne namaan hin dhaanu. Seera ofii maal jechuudha? Ulee ofii hin dhoonne namaan hin dhaanu maal jechuudha? Seera ofii hin kabajne. Dhugaa fi ittiin hin bulle nama biraa akka inni ittiin bulu hin eeganu, hin akeekanu, hin gorsanullee. Taatee argamta malee jettee hin argamtu. Kana jechuudha ulee ofii hin dhoonne namaan hin dhaanu jechuun ulee ofii yookaan seera ofii ittiin hogganne safuuf dhugaa ittiin bulle nama biraatiin buli jettee kan sirraa fudhatus hin jiru isinis hin jedhamu jechuudha. Mee maaliif baduu dadhabe? Wanni baduu dadhabee fi tokko safuu kanattuu bakka hin jirre. Ogummaa isaatiin namuusa ogummaatiin qaama ogummaa adda addaatiin itti gaafatamummaa adda addaatiin bulan waan jedhu kana ta'ee argamu dadhabutti baduuti. Tokko. Inni lammaffaan ta'ee hin arganne waan kakatee guyyaa kaan hoggansatti itti gaafatamummaatti ogummaa garaagaraatiin gita garaagaraatti dhufu kan ta'ee hin arganne. Akka malaammaltummaan hin bal'anneef lammii biyya kanarraa maaltu eegama? Lammiin biyya kanaa lammii biyya jaalatu, lammii ofiif seenaaf ofiif seenaa dhaloota kaleessaatiif seenaa dhaloota boriitiif jiraatu ta'uu qabaata. Kana jechuun anis waan akka lammii tokkootti gochuu qabu ogummaan ta'uu waan garaagaraatiin gochuu qabu. Sirna seeraa eegadhee safuu eegadhee lafa kaa'ee yoo dabre dhalooti kun laalee irraa barata. Gaafa ani dur bakka sanii ka'es dhufee itti fufuu danda'a. Dhalooti haaraan dhufes waan kana qabatee dura sochoosuu danda'a. Lammii biyya jaalatu. Biyya waa hunda ka dursu. Lammii jaalatu yoo taane malaammaltummaa hir'isuu dandeenya jechuudha. Akka hoogganaa waajjira tokkootti yookiin immoo akka hooggansaatti maaliin hawaasa kanaaf fakkeenya ta'a jettanii yaaddu? Tarii waan an fakkeenya ta'uu danda'uun ani ofiimuun yoo sila hawaasni na hime natti tola. Haa taatuuti waa ani keessa hin jirre hin qabdanaan jedhan. Waan ani keessa yoo dhugaan jiraatte jechuudha. Waa an keessa jiru immoo isa qajeela isaanaa himanii isa dabara isaan karaarra jira san sirrii miti naan jedhee naa himan. Tarii maaliin fakkeenya ta'aa jirta maaliin fakkeenya ta'uu fedhii qabda kan jedhuu fi ani aga danda'ametti sila ogummaa kiyyaafis hawaasa kiyyaafis abboo hatee horachuu hin barbaadu. Inaannes atus qaanii jedhee fudhadhan. Hawaasis akkasis yoo na hubate hin beeku.
Garuu haga dhaga'utti maqaa hattuu kana jedhaan soorratti dhageerna. Haqniif safuun isiniif maali? Safuuni waan keessa namaa jiraati. Hariiroo uumaa fi uumama namaa fi waaqa qajeelummaan akka wali namaaf waaqa qofa otoo hin taane waan waaqa lafarra dhale hunda mukaaf waan hunda hariiroo gaarii akka waliin jiraannu waan nu qajeelchaati. Safuun waan waaqi nama waliin dade qajeelummaa waaqi nama kenne kan namni waliin jiraachuu qabu ka waaqallee waliin kabajanii jiraatan safuu isa kanaa jechuudha. Jechuun dhugaadha. Haqa jechuun waan ragaa madaalan kanaa miti. Haqi ragaa keessa jiraachuu hin danda'u. Haqi dhugaadha. Dhugaan immoo waan ati ragaa madaaltee kiilatti kennitee dubbattu otoo hin taane achii olitti. Maaliif ragaan midhaasanii haqa jallisuun hin danda'ama. Haqi otoo hin hir'isin kenna tajaajila hawaasaafis kennuu danda'u haqummaa sana jechuudha. Hawaasni tajaajila argachuudhaaf dhimma kana fixachuudhaaf waa kennuu qaba jedhee of amansiiseetu jira. Isa kanas akkamittiin madaaltan akkamittiin ilaaltan? Tajaajila kamiyyuu wal amantaa mootummaa fi uummataa dabaluu jedha. Wal amantaan kun waa kennineef hin dhufu. Wal shakki. Amantaa kenna tajaajilaa waan mootummaan uummata mootummaa irraa barbaadu. Maamilaan mana hojii irraa barbaadu sana. Maallaqaan bitadha. Fira kiyyaatti achi jira kanaan argadha jechuun kun amantaa miti. Wal shakki. Wal shakki. Kanaaf amma yeroo hin beekanne irraa kaasee wanti tokko ta'ee mul'atee jira hawaasa keenya keessatti. Ani yoo fira qabaadhe malee bakka san deemee dhimma kana fixachuu hin danda'u. Dhimma kanaaf deemee milkaa'uu hin danda'u. Yoo kenne malee milkaa'uu hin danda'u. Dhugumatti wanna hawaasa keessa jiru wanna hawaasi nutti himaa jiru waan garagaraati. Fakkeenyaaf dorgommii caalbaasii piroojektota adda addaan baha bittaa mootummaa irratti hin baha. Miliyoonotaan ba'a. Yoo ba'u kan ammoo miliyoona san ilaalame hagam kaffalamaa qaama waan kana baasurraa waan qaama waan kana raafatu irratti taariifii agas galiira waan jedhu dubbata. Agar ragaa qabatamaa argatutti waa tokko dubbachuun nama rakkisa. Dhimma kanaaf miliyoona keessaa miliyoona 2 keessaa miliyoona 3 keessaa taariifii kanaa baay'eedha. Kan ammoo akkanatti fudhatamaa jedha. Akkatti fudhatamutti akkatti kennuus hawaasni dubbata. Kan raawwatus kan gocha kan raawwatus nama waan ta'eef. Kanaaf hawaasi amantaa kanatti akka dhufuuf maanti ta'uu qaba isa jedhuu fi kitaabilee tokko tokkotti bara mootummaa dargiif mekkonni jechuun shoomu yaalballaas shaariqoo caal wanni jedhamu yoo muudamee hin nyaanne muudamsarraa ka'ee hin gaabba wanni jedhamu kuni saamiitti dhiiba. Haatiitti dhiiba. Wayii uumu fakkaata. Kanuma fudhatee waan itti bobba'u fakkaata. Qaamoleen tokko tokko jechuudha hunda doon ta'an. Kanaaf amma mana hojii mootummaa irraati. Ani yoo dhaqe maallaqa osoo hin gaafanne fira osoo hin qabaanne allammii ta'uu qofaatiin abbaa mirgaa ta'uu qofaatiin mirga kiyyammoo gaafadheetuma argadha. Amantaan jedhu badee jira. Akkamiin bakka deebisnaa kan jedhuuf amma galma koomishiniin kenna kaa'atee jiru hawaasa malaammaltummaa lagate hojimaata badaa hadheeffate kana deemaa jirra. Kan lagate hadheeffate kana jechuun ani yoo mana hojii mootummaa ta'e deeme. Kan lagate hadheeffate maal jechuudha mee? Ani mirga qaba. Mirga kiyyaan mana hojii mootummaa tokko yoo deeme mirga qabu san dhiibbaa tokko malee itti fayyadame itti gargaaramee argaadha jechuudha. Balleesse taanaan waan maallaqa qabuu fi gaafatamummaa jalaa bahuu hin qabu. Balleesse taanaan waan aangoo waan garaagaraa qabuuf itti bahuu hin qabu. Balleessaa kiyya kaniin gaafatamuu qaba. Maallaqi dhiibbaa haqa keessa sirna bulchiinsa haqaa keessallee ta'u kenna tajaajilaa keessatti taphii maallaqaa jiraachuu hin qabu jechuudha. Dubbiin maallaqaa firummaa jiraachuu hin qabdu. Kun loogummaadha. Wal shakkiidha malee wal amantaa miti. Kanaaf qajeeltoon kenna tajaajilaa tokko wal amantaa mootummaa fi uummataa dabaluu jedha. Yoo mirrateenni kan jedhu amma ilaalchonni kun waan jiranuufi wal shakkiin kun hin jira. Mootummaan kamiifuu mootummaan hawaasa tajaajiluuf kenna tajaajilaa mirkaneessuuf lammiin
aroome akka jiraatuuf waliin jireenya waloo akka jiraatuuf waan gamtaa itti dhufe waan gamtaan ofirraa qorachuuf waan waliigala fakkeenya dhibeen garagaraa dhufuu danda'a, waraanni biyya alaa dhufuu danda'a, hiyyummaan garagaraa dhufuu danda'a, teknooloojiin barbaachisuu danda'a. Qaama qindeessu jechuun mootummaa. Qaama uummata hiriirsee teknooloojiif, nageenyaaf, misoomaaf waan addunyaan keessa jirtu waliin deemsisuuf kan utubu mootummaa ajantiidha. Kenna tajaajilaa irratti jechuudha. Kanaaf hawaasillee amantaa kana horachuuf deemaa jira. Malaammaltummaa hadheeffatee maxxantummaa yookaan kenna tajaajilaa kana waa malee argadhu waan jedhu laalchisan keessaa baay'ee kenna tajaajilaa kana ani lammii qofa ta'uu kiyyaatiin. Lammiis yoo hin taane lammii biyya alaas yoo ta'e biyya kana dhufee waan hojjechuu barbaade san tajaajila argachuu barbaade san fakkeenya daawwannaa turistiin dhufuu danda'a. Galii biyya kana argamsiisa. Galii biyya kana argamsiisu keessatti immoo waan isaallee innis waan baruuf tajaajila baru argachuu qabaata. Haala kanaatiin yoo wal dhageetteen jiraatte miirri namummaa, miirri namoomaa, miirri horoomaa, miirri horii adoon ta'an sun jiraachuu qabaata. Nu waliin turaa, nu daawwadha. Mee kanuma wajjin wal qabsiifnee akkaataa waliigala jecha isin jettan irratti hundaa'uudhaan sochiiwwan adda addaa taasisaa jirtanis giddugaleessa godhachuun malaammaltummaa fi hojmaata badaa irratti qabsaa'uun ofirraa eegala jechuun maal jechuudha? Ofirraa eegala jechuun waan dubbattu san yoo hin goone ani malaammaltummaan biyya diiga, hawaasa diiga, nageenya booressa, olaantummaa seeraa dhabamsiisa, seera maleessummaa babal'isa, hiyyummaaf nu geessa, daanoo hin mul'anne dhibee kaanserii suuta hawaasa suuta biyya suuta sirna diiga kan jedhamu sun jedhee yoo ifi keessatti hirmaadhe ifirraa jala hin qabne jechuudha. Anuu hin jeegalle jechuudha kan biraatiin jechuun qabu jechuudha. Ofirraa eegale jechuun ofii harka qulqulluu yoo ta'e sammuun qulqulluu ta'a jechuudha. Ofii koo fudhachuu dhiisu. Ofii hammeenyummaa karawaan dabaa karra dabaa ka cubbuu karri dabaa haqe namaa naan dabarti. Naaf hin taatu abaarsa naa taati. Fudhadhee viillaa waan garagaraa konkolaataa garagaraa ittiin hojjedhee na nyaatti dhalootaaf hin dabartu amantaa jedhu. Jedhee of amansiisuu qabaa jechuudha. Achirra dhaabadhee lagachuu qabaadha. Fudhachuu danda'u, qabaachuu danda'a garuu naaf hin taatu abaarsa. Gaafa durillee maqaan kiyya akkasumatti hattu. Ijoolleen tiyyallee irra wal fixxi, dhiiga irra wal buuchee wal balleessita abaarsa. Karaa inni itti dhufe safuu keessa kana jira wanta. Action for the Need Ethiopia moga sponsora Kenya kabajati. Action for the Need Ethiopia sababa uumamaaf namtolcheetiin qeemaatii isaanii namoota buqqaanii fi deeggarsa adda addaa taasisuudhaan kan beekamu. Kun kan daawwataa jirtan dhimmoota safuuf kanneen biroo irratti Koomishinii Naamusa Farra Malaammaltummaa Damee Kibba Oromiyaa kan ta'an hoogganaa hojii gaggeessaa damichaa wajjin turtii taasisaa jirudha. Turtii keenya marsaa tokkoffaa asirratti goolabna. Hanga marsaa lammaffaa wal arginutti nagaan nu tura.